bobba'an. Sadasa kudhanii furuutii kudhanii shaniitiif waan dhiyootan hojjanna keessaa tokko deebineetiin walirra fufuuneetiin sanitti himnan suuraan halafeetiin hudhii addaa. Oduu dhiyootan hojjanna keessaa tokko sanitti himnan achiin duubatti waan hafe walirra fufuunee sanitti himna. Humni qilleensaa kan Itoophiyaa maadhee diinnitti gargaarama jedhee yaade hojiin ala gochuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa juuntaa jedhee kan waamaa jiru gareen hoogganoota Hiwaat kan itti gargaaraman kuusaa boba'aa, kuusaa meeshaalee fi kanneen biroo qiyyaafata filataman jedhaman humni qilleensa Itoophiyaa barbadeessuusaa ajajaa akka ta'an Meejor Jeneraal Yilmaa Mardaasaa beeksisuu isaanii televiziyoonni Itoophiyaa gabaasee jira. Jeettonni bobba'an yoo siviilotatu miidhama jedhanii yaadan ituun dhukaasiin fudhatanii akka deebi'an adda baasanis akka rukutan ibsameera. Humni badii jedhames hanga seera duratti dhiyaatutti haleellaan samiirraa gaggeeffamu akka barbaachisummaa isaatti kan itti fufu ta'uun ibsameera. Gama kaaniin qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa 17 shakkiin hidhamuu poolisiin federaalaa ibseera jechuudhaan sabaahimaan biyya keessaa gabaasaniiru. Kunis onkololeessa 24 bara 2013 waaltaa ajajaa Maqalee jiruu fi waaltaa ajaja waraanaa giddu galeessaa kan Finfinnee jiru gidduu caasaa quunnamtii jiru kutanii TPLF haala mijeessan jedhamee akka ta'e ibsameera. Kanneen hidhaman keessaa duraan hoogganaa komaandoo yookaan jajjabee gaazii ka turan Jeneraal Gabramadin Fiqaadu keessatti argamu. Jeneraalli kun hanga guyyaa hidhamanitti hoogganaa kutaa quunnamtii kan waraana Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan. Waraanni Itoophiyaa deeggarsa humna alaa ituu hin argatin garee badii kan ittiin jedhan TPLF barbadeessuuf dandeetti qaba jechuun ministiriin ittisaa Dr. Qanaa Yaadataa dubbataniiru. Uummanni Itoophiyaa raayyaa ittisaaf deeggarsa qabu jabeessee akka itti fufu humni addaa Tigraayis gartuu badii ittiin jedhe sana dabarsee akka kennuuf gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Mootummaan gareen finxaaleeyyii adda bilisa baasaa uummata Tigraay odeeffannoo jettee fi soba ta'an tamsaasuu irratti argamaa jechuun odeeffannoo baasaa jiru irratti ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qanaa Yaadataa ibsa kennaniiru. Gareen kun odeeffannoo dharaa tamsaasuu kan eegale mallattoo abdii murachuutii kan jedhan Dr. Qanaan gareen kun raayyaan ittisaa humnoota alaa waliin ta'uun uummata Tigraay waraanaa jira jechuun odeeffannoon tamsaase sobaadha. Raayyaan ittisaa garee kana seeratti dhiyeessuuf humna dabalataa hin barbaachisuun humna gahaa qabaa jedhan. Lolli amma gaggeeffamaa jiru yakkamtoota birmadummaa biyyattii balaaf saaxilan barbaaduuf gaggeeffamaa jirudha. Galmi waraanichaas garee finxaaleeyyii kana seeratti dhiyeessuudha jechuun ibsan ministeerichi. Gareen kun hojii olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf raawwatamaa jiru akka waraana waliinii fakkeessuun dubbatu garuu sobaa jechuun kan ibsan Dr. Qanaan humni addaaf milishaan naannoo Tigraay immoo qaamolee badii dalagan kana dabarsee kennuu qabaa jechuun waamcha godhaniiru. የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው ይህንን ለጥፋተኛ ቡድን ተገን መሆን የለበትም። humni addaa naannoo Tigraay milishaan naannoo Tigraay garee gochaa badii hojjetan kanaaf aantummaa agarsiisuu hin qabu. Lola kaayyoo hin qabne kanarratti hirmaachuu hin qabu. Wareegaman barbaachisnes kaffaluu hin qabu. Kanaaf humni addaa kun loltuu keenyatti harka kennachuu qaba. Yoo danda'ame immoo humnoota badii kana ofii isaatiin qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Of bilisoomsuu qaba. Uummatni Tigraayis garee humnoota badii kanarraa bilisa akka ta'uuf carraaqqii gochuu qaba. Kanaan alatti garuu yoo na waraana jedhate ammoo akka barbadaa'u beekuu qaba. akka tarkaanfiin irratti fudhatamu beekuu qaba. እርምጃ እንደሚወሰድ ደግሞ ማወቅ አለበት። Raayyaan ittisaa tarkaanfii fudhachaa jiru of eeggannoo raawwachaa akka jiru kan ibsan deeggarsi raayyaa ittisaatiif uummanni taasisaa jiru akka cimee itti fufu gaafataniiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Dr. Qanaa Yaadataa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Hiwaatiif mootummaa federaalaa gidduu adda addummaan jiru gara walitti bu'insaatti ega jijjiiramee torban tokko kan guute yoo ta'u raayyaa ittisa biyyaa humnooti addaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi milishoonni waliin wal ta'uudhaan Walqaayitti Xagadee fi naannoo biraas to'achuu isaanii ibsamee jira. Badiini waaltaa ajaja kaaba biyyattiirra ga'e gocha seenaan dhiifama hin gooneef jechuun kan dubbatan kadhiyeenya kana sooratarraa hojiitti deebi'an Leetanaa Jeneraal Baacaa Dabaleeti. Maraatti dhiyaatee kan argamu magaalaa Maayikaadiraa keessa dhalattoota Amaaraa jiran irratti waraanni injifatame jedhame kan Tigraay yakka duguugamiinsa sanyii raawwate jechuudhaan
kan haaraa muudaman bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Aaganyoo Tashaagar ibsanii gochi kun yakka mana murtii yakka qoratu kan addunyaatti kan gaafachiisu jedhan. Paartiin badhaadhinaa ka bulchiisa naannoo ibsa baaseen lakkoofsa namoota ajjeefaman kana ifan goone jechuudhaan Asteer Misgaanaw Bahar Daar irraa gabaastee jirti. Bulchiisi naannoo Tigraay duula waraanaatti seenuu labsee jira. Aangawoonni Tigraay ibsi baasan akka jedhutti waraanni isaanii haga ammaatti sochii ofirraa ittisuurraa akka turee fi kanaaf uummanni guutummaatti gara duula tarkaanfii fudhachuutti akka seenuuf ibsi bahee hubachiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaaf TPLF gidduutti walitti bu'iinsi waraanaa ka'uu yaadda'uudhaan namoonni bulchiisa naannoo Tigraay waajjaa keessa jiraataa turan godaanuudhaan bulchiisa naannoo Amaaraa Walloo Kaabaa seenaa akka jiran ta'uun gabaasameera. Qobboo ga'uuf kiiloomeetira 15 kan fagaatu yoo ta'u geejjibnis dhaabbatee jira waan ta'eef sa'aatii 4 lafoo deemuu dirqama ta'ee jira. Har'a ganama qobboo ga'uusaa namni dubbate tokko akka jedhetti sodaa nageenyaa guddaa jira. Obbo Salamoon Qalamuu namni jedhaman akka ibsanitti gaaffin eenyummaa deebii haa argatu barnootas kan afaanitti kanneen haa barannu jechuun waggaa 2 dura jijjiirama argame deeggaruu keenyaan hidhaarra deddeebi'ee hojiirra ooluuf saaxilamnee jedhee waajjaa gadhiisee gara qobbootti ega dhufee baatileen darbu dubbateera. Maayikaadiraa keessatti dhaloota Amaaraa kanneen ta'an irratti wanni dhaqqabe sun waajjaa sinanqatu jechuun godaanuu isaanii dubbatanii waa'een dargaggoota waajjaarraa ukkaamsamanii fudhatamanis nu yaaddeessa jechuu isaanii Masfinaa Raagee Daseerraa gabaaseera. Ergama Hiwaat fudhatanii magaalaa Hawaasaa dabalatee bulchiisa naannoo Sidaamaa keessatti namoota haleellaa shororkeessotaa geessisuuf yaalan jedhaman hidhuu waajjirri nagaaf nageenyaa kan bulchiisa naannoo sanaa beeksiseera. Kanneen qabaman kun 5 miseensota Onag Shanee 20 immoo kan TPLF ta'uu ibsameera. Keessumaa magaalaa Hawaasaa keessatti walitti bu'iinsa gosaa dargaggoota kakaasuu danda'an qopheessaa turan jedhameera. Namoota badii geessisuuf socho'aa turan jedhameen alattis meeshaa waraanaa kan seeraan alaa qabamuu fi qarshiin sobaa meeshaaleen kontiroobaandii adda addaas kan qabaman ta'uun ibsameera. Boba'aan barmeelli 82 qabamuu Komishinni Poolisii Bulchiisa Naannoo Sidaamaa Masaafinti Mulugeetaa ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasarraa gabaaseera. Riqicha Finfinnee keessaa kan sochiin itti heddummaatu tokko jalatti boombiin dhokfame dhoowuu poolisiin ibsee jira. Dhoohinsi kunis nama tokko akka salphaatti maddeessuun ala riqicha sanarratti balaan dhaqqabsiise hin jiru jechuun poolisiin Finfinnee ibsuun beekamee jira. Tamhaani nama bulchootii naannoo Tigraay jedhanitti humnitii isaanii xuyyoor waraana Itoophiyaa kan naannoo isaaniitti kadhiyoo kan keessa magaalaa Tololuuf ergani akka jecha warraatti dhahanii buusan. Tanumatu jubeen nutti. Ayyaarri kun waaree dura gara sa'a naannoo 5 gara naannoo Maqalee dhufuusaa waajjirri kominikeeshinii naannoo sanaa ibsa baaseen beeksiseera. Ayyaarri waraanaa sun fixiinsa sanyiif kan ergame ture jedha ibsichi. Miseensi koree hojii raawwachiiftuu Iwahaat Geetaachoo Raddaa ayyaarattiin waraanaa sun kaleessa misaayilaan haleelamtee kuftee caccabdee jechuudhaan televiziyoona naannoof ibsaniiru. Kaleessaaf dheengadda Maqalee akkasumas magaalaa Addigiraat keessatti haleellaan samiirraan raawwatamuuf yaalamaa ture. Yaaliin sunis uummata irratti akka qiyyaafate ture jedhan. Balalsiisaan xayyaara naannoo Maqaleetti rukutamee kufee lubbuun haa jiraatuuf dhiisuun hin beekamu ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa lubbuun jiraate yoo ta'e bakka xayyaarri sun itti kufte naannoo Indartaatti barbaachi geggeeffamaa jira garuu misaayilaan waan haleelameef carraan lubbuudhaan ooluu xiqqoodha jedhaniiru. Magaalaan Maqalee keessa dargaggoonni caccabaa xayyaaraati kan jedhan qabatanii dhaadachaa turan. Magaalaa Maqalee kaaba gama bahaa naannoo Arguuree jedhamutti xayyaarattiin rukutamtee kufuun ibsameera. Hoogganaan naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el Itoophiyaan gara wal waraansa hamaatti akka hin seenne jechuudhaan gamtaa Afriikaaf waamicha godhaniiru. Dr. Dabratsiyoon durataa gamtaa Afriikaa kan yeroo ammaa pirezidaantii Afriikaa Kibbaa Siriil Raamaafosaaf xalayaa erganiin kan guddina saffisaan beekamtu Itoophiyaan gara diigamuuf wal waraansaatti deemaa jirti jedhan. Uummata Tigraay hoogganoota ofii filachuu isaatiin mootummaan federaalaa mootummaa Eertiraa waliin ta'uudhaan waraanaaf qophaa'aa ture ka jedhan Dr. Dabratsiyoon xalayaa erganiin yeroo ammaa uummata Tigraay irratti waraanni ifatti labsameera jedhan. Biyyattiin wal waraansaatti akka hin seenne
Gamtaan Afrikaa paartileen siyaasaa dhimmi ilaallatuuf waldoolii siivikii hirmaachisuudhaan mariisisu furmaati isaa marii hunda hirmaachise geggeessuu akka ta'e ibsaniiru jedha Mulgeetaa Tsibahaa Maqaleerraa. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed hojiin seera eegsisuu geggeeffamaa jiru seera dhablummaan kun erga dhaabatee booda dhiyeenya ni xumurama jedhan. Muummichi ministeerichaa ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin michoota kanneen yaaddoo qaban ibsan galateeffataniiru. Duulli geggeessamaa jiru dhimma ofii kan keessoo bulchuuf dandeettii kan qabu mootummaa biyyaan geggeeffamaa jira jedhan. Dubbii himaa ministirii ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Muhammad Tasammaa garuu kan Maqaleen rukutamee kufe jedhan jeettiiwwan keenya nageenyi isaanii eegamee ergama isaanii raawwataa jiru jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Jilli mootummaa Eertiraa ministeera Haajaa Alaa Osmaan Saaleef gorsaa pirezidaantii Yemaanee Gabraab of keessaa qabu kaartuum keessatti pirezidaantii mana maree Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Buraanii akkasumas muummicha ministeeraa Abdullaa Hamduuk waliin wal arguudhaan ergaa pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii ittiin ga'anii jiran. Ergaaf mareen gam lamaanii kan irratti fuulleffate hariiroo biyyoota lamaaniif walta'iinsa naannoo cimsuu irratti gareen lamaan ollaa isaanii kataate dhimma Itoophiyaa irrattis mari'ataniiru jechuudhaan gorsaan pirezidaantii Yemaanee Gabraab ergaa Tiwiitarii irratti barreessaniin beeksisaniiru. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsii filataman Joo Baayiden gorsaa ofii isaanii kan yeroo dheeraa Raan Kileeniin hoogganaa bulchiinsa hojii Waayit Haawus gochuun muudan. Kileen innaa bulchiinsa Baaraak Obaamaa hoogganaa hojjettoota kan ittaanaa pirezidaantii Baayiden ta'uun kan hojjetan yoo ta'u, dhibee Eboolaa bara 2014 keessa ka'ee tureef deebii gama Yuunaayitid Isteets akka qindeessaniif Obaamaan namatti gaafatama kennaniif turan. Baayiden isa kennaniin ilaalcha siyaasaa adda addaa waliin muuxannoof dandeettii guddaa isaan nama mara waliin hojjechuuf qaban bulchiinsa hojii Waayit Haawus keessatti kan an barbaadu kan akkasiitii jedhan. Kileen aangoo haaraa kanaan kabajaa jireenya guutuutittiin jedhan. Baayiden amajjii 20 innaa erbuu seenanii hooggana mootummaa Ameerikaa fudhachuuf karoorsaa jiranitti gorsitoota yeroo ce'umsaa kan ofii kanneen innaa bulchiinsi hojii jalqabu rakkoolee mudatan keessa beekan waliin mari'achuu jalqabaniiru. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp injifatamuu isaanii kan hin simanne yoo ta'u, bayii filannoo kutaalee falmisiisoo irraa argame ilaalchisee himannaa dhiyeessaniiru. Yuunaayitid Isteets roobiiksaa lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii guddaa galmeessitee jirti. Galmeen piroojeektii waa'ee vaayirasii koronaa hordofu akka mul'isetti kan galmeessame lakkoofsa namoota COVID-19 qabamanii 136,036 caalaa namoota 144,044 guutummaa biyyattii keessatti guyyaa tokkotti galmaa'uun beekamee jira. Galmeen kun itti dabaluudhaan namoonni 65,368 dhibamanii mana yaalaa kan dhaqan yoo ta'u, lakkoofsi kun guyyaa tokko dura 61,964 ture. Namoonni 1,427 roobii kaleessaa du'uun gabaasamee jira. Walumaa gala Ameerikaa keessaa namoonni miliyoona 10.4 vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 200,041 ta'an du'anii jiran. Biyya afaan Oromoo biyya 24 naayil saatirraa caqasuu jirtan. Waan guyyaa qommii lamaaniif sadaasa 14 waan dhiyootaan hojjenna keessaa tokko deebineetiin walirra fufuuneetiin sanitti himnan. Godina Qellem Wallaggaatiif Wallaggaa dhiyaatti magaalaan tokko keessatti akka warri lafaa jedhutti bilbilaaf intarneetii waan jettee fi namni akka fedhe wal arguu danda'utti hin jiru. Itti gaafatamaan biiroo dhimmoota odeeffannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Balchaa immoo citiitii sana qubin qabni jedha. Bulchoota telekominikeeshinii Itoophiyaa irraallee deebii argachuuf hin dandeenye jedha Naakor Malkaa oduun boonuu ergeen. Dargaggoo Kuusaa Dinqaa magaalaa Burraayyuu akka jiraatu dubbata. Jimaata torban darbee irraa jalqabee maatii isaa Qellem Wallaggaa keessatti argaman bilbilaan dubbisuudhaaf akka hin dandeenye kan hin dubbatu. Maatiin koo godina Qellem Wallaggaa jiraatu. Battaluma tokko maatii kootiin namni bilbila jedhanii gaafan bilbilinaa buufite. Hiriyootanii feesbuukii irraa akka busgaafan ilaalu waan tokko namoota shakkeen namoota magaalaa dhufan makiinaan dhufan gaafadhu. Neetworkiin hojjetaa hin jiru, intarneetiin hojjetaa hin jiru naan jedhanii kanarraa kan ka'e erga gaafa jimaata galgalaatii maatii wajjin wal argine jechuudha. Yoo markanni banamu sin beekuu asirraa kunnoo guyyaa 3 arraan afuraffaa keessa jira. Nageenyi maatii kootii baay'ee na yaaddiseera. Maatiin koo maatii keessa akka isaan jiran beekuu yeroo hundumaa maatii wajjin ijoollee firaa wajjin qabannaa hiriyoota wajjin qabannaa. Amma garuu rakkoo haaluma kanaan dura kan ji'a 3-4 wal taansaa ture citetu deebii mudataa tajaajiluun qaba. Jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Gaarummaa Tarsammaa Gamee isaaniitiin maatii isaanii godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisoo keessatti argaman bilbilaan argachuu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Dimbii gara lixaa kana kaleessaa kaasee mandiin jiru gara dimbii kana gara dambidooloo kanas kaleessaa kaasee nuddideera sirkiin hojjetu kaleessaa kaasee mandiitti bilbilee namnee ayira Gullisootti bilbilee namnee gara dambidoolleetti bilbilee namnee nama lafa maatiin jiru jechaa.
Na bakka sirkii hojjetu bakka nama gaggaafannaan cufameeraan hojjetan hundumtuu mokkoreera dhabe fakkaata galgala bakka wal gaggaafataa ture cufameeranii torkiin hin jiru naan egaa kaleessa immoo gara taataa 8 waraana gaddabarsee gara dediitti gaddarbee damdoolloodhaan jedhanii egaa ijoollee ganana kamte keessa jiru kaasii bu'anii isaa nyaatan waaqayyo akka beekamu jedhanii bakka wal gaggaafanne akka ta'aa jira. Kanaan dura gara yeroo komaandii poostiin hawaajame sanaa kaasee kan dhaabatee ture bakka iddasii immoo banamee ture immoo nagaan argamee jennee itti gammannee ture. Tajaajilli bilbilaa godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii Aayiraa Gullisoo Najjoo Mana Sibuu Qilxukaarraa Boojjii Dirmajii fi Beegii keessatti addaan citu akkasumas godina Qillee Wallaggaa Dambidolloo Gidaamiif Anfillootti addaan citee jiraachuusaa gara sanatti bilbiluudhaan bilbilli hojjechuu waan dideef adda baafachuudhaaf yaalii godheen jira. Itti gaafatamaa Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa akkasumas immoo itti gaafatamtoota olaanoo Itiyoo Teleekoom Finfinnee jiran irraa dhimma kana adda baafachuudhaaf yaaliin goone waan isaan bilbila hin kaasneef ammaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Itiyoo Teleekoom naannoo lixaa obbo Mulaatuu Guddataa tajaajilli kun torban darbe gaafa roobiirraa jalqabee addaan cituusaa akka dhaga'an sabaahimaa BBC sagantaa afaan Oromoo irratti dubbatanii jiru. Tajaajilli kun maaliif akka addaan cite garuu wanti beekan akka hin jirre dubbatanii jiru obbo Mulaatuun. Tajaajilichi erga citee dhageenye tajaajila kana banuu fi cufuun ammoo aangoon isaanuuf hin kennamne jedhan. Hojiin isaanii akka riijiniitti tajaajila maamiltootaaf kennuu qofa akka ta'e dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf daataa moobaayilaa addaan cituusaa hooggantoota Itiyoo Teleekoom olaanoo ta'aniif beeksisuu fi deebii akka eeggataa jiranis kan isaan dubbatan. Dhimma kana irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan beeku yoo qabaateef jennee hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa bilbilaan gaafannee turre akkas jedhu. Tajaajilli intarneetiitiif tajaajilli bilbilaa cituusaa odeeffannoo isaanii bifa kanaan qabu sababiin inni itti cite maalinni kan jedhu baay'ee odeeffannoo guutuun qabu dhimmicha sabbataan kan hoogganuu fi kan kallattii irratti raatu warra federaalaa waan ta'eef odeeffannoo isaa bal'aan qabu. Garuu immoo haalli walqunnamtii bakkee garaagaraatti sababoota adda addaatiin cituu akka ni danda'u odeeffannoo kanaan durasiisudha. Bakkee adda addaatti toorri diriirfame bal'aa isaanii karaa akka gajjallaatti bakkee adda addaatti sababa adda addaatiin cicciruu danda'a. Sanarraa ka'eessituu danda'aadha. Bilbilli laayinii akka inni jiru odeeffannoo nan qaba. Litas yoo ta'e Wallagga Lixaarraa naannoo Gildiitti moobaayilii ishee ni hojjeta. Garuu immoo sababa adda addaatti inni itti cite waan akka ta'e ammaaf odeeffannoo guutuu isaan qabu odeeffannoo isaa qulqulleeffannee isin ilaachuu dandeenya. Tajaajilli keessumaa kan bilbila harkaa yookaan moobaayilii fi daataa kan 3G, 4G kanneen 2Gs dabalatee jechuudha kan addaan citee fi mootummaan tarkaanfii qaamota hidhatanii socho'an irratti fudhachuuf haala mijeeffachuudhaaf jedhanii namoonni dubbatan jiru. Tarii kanaan wal qabachuu danda'a. Kanaan dura yeroo ifatti tajaajilli bilbilaa naannoo sanarraa akka citu godhameen beekama. Namoonni bilbilaan doorsifamuun bilbilaan waamamanii ajjeefamuun humnoonni nageenyaa olaa nageenya mirkaneessuuf adeeman rakkoon akkasii kun namoonni isaan beekama. Sanarraas ka'ee yeroo sana tarkaanfiin sun kan fudhatamee ifatti sun bakkatti ibsamee jira. Uummanni sin beeka ture yeroo sana. Kan ammaa tarkaanfii fudhachuun dirqamaa ta'eeti kan jiru biyya kana keessatti qaamni lama hidhatee socho'uun akka irra hin jiraanne ifatti ka'aa ture. Qaamni lama hidhatee socho'uu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Humni mootummaa hidhatee nageenya uummataa eeguu danda'u isa jiraata. Humni faallaa mormii qabu sagalee isaa dhageessisuu danda'u. Hidhannoon ala ta'ee ejjennoo mataa isaa qabsiisuu danda'a bakka jedhamutti keessumaatii addi bilisa baasaa uummata Tigraay jedhee kan maqaa kanaan socho'u kaaba irratti rakkoo uumamaa jiru sanaadha. Caalaatti tumsuudhaaf Oromiyaa giddugala jeequmsaa godheeti kan inni itti fayyadamaa jiru. Kanaaf Oromiyaa giddugala jeequmsaa godhee itti fayyadamuu isaa sanaa wajjiniin kan inni itti fayyadamu humna ABO shanii jedhee maqaa ofiis kennu. Humna kana immoo uummata keessaa karaa adda ta'een baasuutii fi caasni nageenyaa humna addaa poolisii Oromiyaatiif poolisii Nigilee akkasumas milishaan tarkaanfii fudhachuutti jira. Kanaaf tarkaanfii fudhachuudhaaf bilbila balleessuutu nurra jiraata karaa jedhuun wanti deemamu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun kun tureera waan ta'eef jechuudha. Wanti sanaan wal qabatu ammaa kan odeeffannoo qabu hin jiru. Tarkaanfii fudhachuun garuu cimee itti dhufeeti kan inni jiru. Tarkaanfii fudhatamu kanaan karaa nagaa deemuu warri barbaadan karaa nagaatiin gara mootummaatti harka isaanii kennachaati kan isaan jiranii. Kan immoo karaa nagaa kana fudhachuudhaaf fedhan qabne immoo bakka qabatee saamichaaf dhaggeechaadhaaf doorsisaaf kan bobba'e immoo mootummaan tarkaanfii nageenya mirkaneessuu olaanaa dheeraa mirkaneessuu fudhachaati kan inni jiru. Dhimma kana qulqulleeffachuudhaaf dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilee kan turres ta'u sababa bilbilli hin hojjenneef ammaaf itti milkoofne. Kanaan dura Oromiyaa lixaa keessatti riphee loltoota meeshaa waraanaa hidhatanii socho'an irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsuudhaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii ji'oota hedduudhaaf addaan kutee akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Akkibsi Kongireesii Federaalistii Oromoo dhiyootaan baas jedhetti siyaasaan Itoophiyaa lola biyyummaan wala'aatuutti deemuu jira. Tun dhaabbatteetiin marii namni cufti qooda keessa qabu taa'uu maalanii jedhu. Mootummaan Itoophiyaa immoo lolii Tigraay keessa yoo warra harki dhiigaacha jiru seeratti dhiyaata malee hin dhaabatuu jedhu. Tsahaay Daamtooti erge. Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo ibsa baaseen waraanni biyyattiitti bakka garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru yaaddeessaadha jechuun ibseera. Dura taa'aan paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon biyyattiin kallattii lixaa kibbaa fi amma immoo kaaba biyyattiitiin keessa jirtu nu yaaddeesseeraa jiran. Humnaani lolaani rakkoo siyaasaa kun waggaa 50 darbeessi bu'aa finne ammas bu'aa guddaa irraa argachuu hin dandeenyu. Rakkoon amma dhalate kun rakkoo siyaasaati. Ijaa kanaa waliigaltee siyaasa gubbaatti dubbatamee haafuramu isa jedhudha. Wal fixuun bu'aa guddaa fidu. Akka siyaasaatti wanti mootummaanis amanuu jira, wanti dhagahamus jira, wanti nuti beeknus jira. Amma gara lixaa kana iddoo baay'ee humni mootummaa fi humni warra bosona jiranii innaa walitti bu'u nagarraa namni innaa jedhamu nagarraa innaa duun nageenya hin jiru jechuun akkasumaan taphataa waan beeknu qabnaa jechuudha. Gara kibbaas amma karaa Gujii karaa maalii nageenya achiisa immoo miseensi keenya nuu bilbiluu qabnaa jechuudha. Iddoo baay'eedha rakkoon akka jiru beekamaadha waan dhoksaa miti jechuudha. Yeroo garaagaraatti waliigalteen biyyaalessaa akka jiraatuuf rakkoon siyaasaa karaa nagaadhaan waliin dubbiin akka xumuramuuf Kongireesiin Federaalaa Oromoo carraaqqii adda addaa taasisaa tureeraa kan jedhan Profeesar Mararaan ammas nagaan akka bu'uuf waamicha nageenyaa taasisaa jiran. Nuti amma keenya jira duruma soo ta'e amma waraqaa dhiyeessaa turre gubbaatti isaa ta'uu marii mootummaan isaa waamu warri kaanis waamaa turan warri baay'eetu waamaa ture jawari jaarsi biyyaa waamaa ture hunda keessatti na qooda fudhannu handhuura godhannee kan nuti socho'aa turre ammas socho'aa jirru waliigalteen biyyaa uumamu. Kuni biyyatti nagaa fida warri mormituus haa ta'u mootummaas haa ta'u paartileen biyyatti socho'anii hundi waan tokko gubbaa hoogaanii biyyi keenya nagaa argatti sabni biyya kanaa nagaa argata. Sirna dimookiraasii finna jennee yaalamu kanas immoo akka ta'utti waliigalteedhaanii karaa walakkaatti walitti dhufne iddoo tokko ta'anii hunduu gara kootaan otoo hin taane karaa walakkaatti walitti dhufne biyya kana ceesisuu dandeenya isa jedhu qabannee socho'aa turre. Ammas isuma qabannee jiru isa gorsuu dandeenyus gorsaa isa naa dubbanne warreen waggaattu simaa mootummaatti simaa sabatti simaa miseensa keenyas immoo amma dandeenye gorsaa. Kiyyoo siyaasni biyya kanaa kana gale keessa kiyyoo sana keessa akka baanu kiyyoon tokko waggaa 50 keessa turre sakaa waggaa 30 keessa turre sakaa waggaa 2 keessa turre kun hunduu wal qabatee deemaa ture ammoo natti hiikoo gubbaa hin geenye kana gubbaatti akka hiikoo saba kanas biyya kanas hunda keenya akka jechuu danda'u gara sanatti deemuun nurra jira seeru dubbachaa turre dubbachaa jirra himaa jirra walgahii hundi waamu gubbaattis nuti kanuma waamna boordii filannoo torban darbe naawame kanuma dhiyeessine waliigaltee biyyaa barbaachisa. Barri kun bara filannoon biyyaalessaa Itoophiyaatti gaggeeffamuuf sagantaan qabamee hojiin eegalameedha kan jedhan Profeesar Mararaan mootummaan bakka adda addaatti maqaa olaantummaa seeraan kabachiisa jedhuun waraanni gaggeeffamaa jiru dhaabuun murteessaadha jedhan. Gara filannaa kanatti ijaa deemaa jirru mootummaa gaafanneedha waliigalteen biyyaa uumamu jenne waliigaltee biyyaatti hundaa'ee filannaan haa deemu jenne waan haaraa miti gaafachaa turre waggaa 2 darbe kana deddeebinee gaafachaa turre hundattuu katabaa turre maal gochaa turre mootummaa yeroo baay'ee olaantummaa seeraa jedha kana nu rakkise malee bari waan haaraa miti waan taanaa isa biyya kaabaa kanatti gaaratti ta'edha. Ni lola bal'aadha. Qabeenya bal'aas nabsiin baay'ees karaa baay'ee keessatti ba'uu danda'a. Biyya kanatti immoo waan rakkoo bal'aa uumuu danda'a. Kana hunda walitti qabnee walgahii filannaatti deemaa jira bara kana biyya kana gara tasgabbiitti deebisnee gara nagaatti deebisnee filannoo dhugaa ta'ee filannoo sabni biyya kanaa itti amanuu danda'u fudhachuu danda'u. Nagaas gara fuulduraatti biyya kanatti nagaas haa ta'u sirna dimookiraasii haa ta'u fiduu danda'utti deemuun nurra jiraadha.
ergaan keenya jechuudha. Gama biraatiin mootummaan lolli kallattii kaaba biyyattiitiin tibbana eegalame olaantummaa seeraa kabachiisuu fi yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf jechuun ibsaa turuunsaa ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. VOA afaan Oromoo meetirbaandii 2225 fi VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Bulchoota addunyaa Joo Baayidanii filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi gammachuu fi yaada isaanii itti himuutti jiran. Taatullee akka gabaasaan VOA London jiru Henry Ridgewell jedhetti Chaayinaa fi Raashiyaanii waan falmiin filannoo tanaatti baatu eeguutti jiran. Awurooppaa keessa lafti filannoo tanaaf namni akka malee gammadeetiin itti qiliidhame Baliina, Ireland lafa dhaloota abutturoo Joo Baayidaniiti. Sooddaa Joo Baayiden Loriitaa Bluewitii fi akka Joo Baayiden filannoo tanitti mo'eeyyuu gammachuu guddoo. It just hit us out of the blue, so it was exciting, but we're absolutely thrilled and just can't really put it into words, really. Gammachuun nurra buutee waan jennuuf akka itti jennu iyyuu wallaallee jette. Baayiden yooyyuu dubbiin afaanii baatu iyyuu hidda dhaloota dhawata. Hidda dhaloota isaa Irish jiru sun afaan iyyuu hin buutu. Biriitishin immoo waldaa Awurooppaa keessa ba'uuf jettaniitiin Ireland gam kaaba. Joo Baayiden bara dabre keessa muummee ministeera British Boris Johnson maxxanne Trump jedha. Johnson immoo mootummaa Ameerikaa haaraallee waliin hojjannaa jedhetti Sambata dabre dubbate dubbii maamaa baase. I think there is far more that unites the government of this country and